Woboon zoonii giddugalaa aanaa muloo godina addaa naannoo Finfinnee Burraayyuurraa kiiloomeetira 35 fagaatu irratti tarkaanfii guggubduu diina irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Guyya guyyaan itti fufee woboon zooniilee keessa jiru cufatti diina haleeluu jabeesse. Godina Baawallaggaa aanaa Biloo Booshee keessatti gooleessitoonni waraana mootummaa naftanyaa Haarawaa maatii qabsaa'otaa hidhatti darbachuu hammeessanii jiraachuu himan. Aanaa Artummaa Furseetti hidhattoonni Koloneel Abiy Ahmad warqee haadholii dabalatee qabeenya hawaasaa humnaan saamuun himame. Godina Lixa Shaggaraanaa Jalduu keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa Haarawaa maqaa adda addaatiin saamicha hawaasa irratti gaggeessan jabeessanii itti fufuun dhaga'ame. Gurraandhala 2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti na waliin turan Abeerraa Kooti. Woboon zoonii giddugalaa aanaa muloo godina addaa naannoo Finfinnee Burraayyuurraa kiiloomeetira 35 fagaatu irratti tarkaanfii guggubduu diina irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Bal'inni oduu gabaasa kanaa akkatti aanutti dhiyaata. Injifannoo woboo miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhaqqabe akka agarsiisutti Birgeediin Tufaamunaan aanaa muloo keessattii fi injifannoo woboo gammachiisan ta'uun ibsame. Woboon qindoominaan tarkaanfii fudhatee jiraachuun isaa jiraattota naannichaa biratti dinqisiifannaa argateera. Akka odeeffannoon argametti Birgeediin Tufaamunaa hojii walta'iinsaa cimsuu akkasumas hojii tarkaanfii dinqii baadiyyaa keessatti shoora olaanaa taphachaa ture gara magaalaa Finfinneerraa kiiloomeetira 35 irrattis taphachuu eegalee jira. Jiraattonni naannichaa fi uummanni akka fakkeenya gaariitti ilaalu. Hooggansi woboo naannichaa fi miseensonni hawaasaa hojii geggeeffamaa jiru itti fufsiisuuf waada isaanii haaromsanii jiru. Sochiin woboo kun injifannoo olaanaa ta'uu isaas ibsameera. Guyyaa guyyaan itti fufee woboon zooniilee keessa jiru cufatti diina haleeluu jabeesse. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Mirgoo iddoo addaa Qorrobboo fi Doogoo Bulchinaa jedhamutti kaleessa gurraandhala 19/2026 galgala bariin humnoota weerartuu PP maqaa sakattaa wobootiin uummata nagaa saamuuf bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota 9 battalatti yoo irraa ajjeesu 5 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuu hoogganaan zoonichaa beeksiseera. Oduudhuma wal fakkaatu woboon zoonii kibbaa guyyuma kaleessaa gurraandhala 19/2026 woboon godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Dawaa ganda Caamee Kurraa keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu beeksiseera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee keemii 2 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Woboon zoonii giddugala guyyaa kaleessaa gurraandhala 19/2026 godina Kaaba Shaggar aanaa Molloo magaalaa Aanichaa hojja duree jedhamu keessatti waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabuun mooraa ishee guututti keessaa buqqisuun injifannoo boonsaa irratti argateera. Guyyaa gurraandhala 18/2026 woboon zoonii Lixaa godina Matakkal aanaa Wambaraa ganda Wagdii fi Gochar keessatti loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun mooraa ishee guututti keessaa buqqisuun injifannoo boonsaa irratti argateera. Gama meeshaatiin qawwee kilaashii 9 qawwee bireenii 8 rasaasa bireenii 2000 fi bilbiloota gurraa hedduu irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Godina Baawallaggaa aanaa Biloo Booshee keessatti gooleessitoonni waraana mootummaa naftanyaa Haarawaa maatii qabsaa'otaa hidhatti darbachuu hammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Baawallaggaa aanaa Biloo Booshee ganda Bonayyaa Soosoo keessatti gurraandhala 16 bara 2026 loltoonni sirna nama nyaataa biltiginnaa maqaa ijoollee keessantu hidhatee bosona keessaa nu lolaa jira jedhu itti maxxansuun maatii qabsaa'otaa maqaan isaanii obbo Izaddiin Kamaalee fi haadha warraa isaanii aadde Walalaa Kadir kan jedhaman waraana biltiginnaan badii tokko malee sababa oromummaa isaaniif mirga isaanii sarbamee mana jireenyaa isaaniitti erga ukkaanfamanii booda hanga oduun kun darbaa jirutti waajjira poolisii aanichaatti darbachuun dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuu jiraattonni godinichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti namoonni kun tuttuqaa fi deeggarsa
dhaaba siyaasaa kamiyyuu akka hin qabnee fi utuu isaan ijoollee keenya umriin isaanii 18 olii itti gaafatamummaa keenya jalaa bahaniiru jedhanii gara jabina guddaan abbaa warraa fi haadha warraa mana tokko keessa waliin jiraatan mirgi jiraachuu isaanii sarbamee mana adabaatti darbachuun daaraa hamaa irratti raawwachaa jiraachuu himan. Afaaniin akka waan Oromoof bu'aa buuseetti himatus hojiin isaa immoo qabatamaan lafa irra kan hin jirre murni gabroonfataan empaayiratti waraana isaa ummatatti bobbaasuun gocha farra namoomaa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Artummaa Furseetti hidhattoonni Koloneel Abiy Ahmad warqee haadholii dabalatee qabeenya hawaasaa humnaan saamuun himame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Lukkeeleen murna gabroonfataa bilisiginnaa yeroo irraa gara yerootti abjuu yoomiyyuu dhugoomuu hin dandeenye baatanii socho'an tibbana gurraandhala 8 fi 9,2026 irraa eegaluun maqaa duula woboo dhabamsiisuun nagaa waaraa onichaaf mirkaneessuu jedhuun aanaa Artummaa Fursee mara keessatti humnoota waraana isaanii naamusa maleeyyii baay'inaan bobbaafatanii saamicha doorsisa reebichaa fi buqqaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun himameera. Gurraandhala 2026 aanaa Artummaa Fursee ganda utaaltetti loltoonni faashistii PP fi milishoonni waliin ta'uun mana qonnaan bulaa Ahmad Adam Hussein jedhamu hulaa cabsanii ol seenuun warqee haadha mana isaa quba 4 kan gurra tokkoo fi kan harkaa tokko walumaa galatti warqee 6 saamanii deemuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise ibsaniiru. Akka jiraattonni himanitti loltoonni murna badii Koloneel Abiy Ahmad kun ergaa gandicha keessa buufatanii namoota nagaa hedduu reebaa sodaachisaa fi maqaa nyaata nuuf kennaa jedhuun guyyatti si'a 3 fi isaa ol hawaasa gandichaa gaafachuun rakkisaa jiru. Namoonni hedduun dheessanii wayitaqee fi qabeenya isaanii dhiisuun lubbuu isaanii oolfachuuf gara birootti baqatan saamtonni kunneen ammoo tokkoon balbala namootaa irra deemuun ulaa cabsanii warqee qarshii uffataa fi kan kana fakkaatan saamaa turuu isaanii jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Onichumatti shiftoonni kunneen maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobba'an gaafa gurraandhala 15 ganda hurruqqee irraa erga uummata gandichaa sodaachisanii reebuun baqachiisaniin booda soolaaraa fi bilbiloota harkaa jiraattota hedduu mana namootaa keessaa fudhachuun isaanii ifoomee jira. Godina lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa haarawaa maqaa adda addaatiin saamicha hawaasa irratti gaggeessan jabeessanii itti fufuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Maqaa kaffaltii gosa adda addaa da'oo godhachuun saamicha qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatan kan hammeessan lukkeeleen biltiginnaa godina lixa Shaggar aanaa Jalduu guutummaa keessatti torban darbe irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti gatii buusaa gonfaa fidaa jechuun hawaasa hunda irraa qarshii 5,500 guuraa jiraachuu jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Jala deemtonni Abiy Ahmad dantaa dhuunfaa isaanii fi galii empaayiratti guddisuuf qofa dhama'an saamicha hawaasa irratti raawwatan cimsanii itti fufuun maqaa buusaa gonofoo jedhu sababeeffachuun qarshii 5,500 kan guuraa jiran ta'uun dabalataan immoo uffata milishaa ittiin binna jechuun qarshii wal fakkaataa saamaa kan jiran akka aanichaa guutummatti nama tokko irraa torban darbe irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti 15,500 afaan qawween doorsisanii irraa fuudhaa kan jiran ta'uu jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Lukkeeleen biltiginnaa hawaasa ofiifuu waan qoonqootti nyaatu dhabee beelaan hiraarfamu afaan qawwee itti qabanii humnaan saamaa jiru. Jiraattota waan fidanii kaffalan dhabanii rakkataa jiran hidhuu fi reebuun dararaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.